Shamarka fuuni kabajamoo hordoftoota qaanaa pirees hundi keessan baga nagaadhaan dhuftan. Ani Shimeedha Shimeemaan. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kana keessatti qophii badhaasa qaanaa pirees kan marsaa jaffaa baasuuf jechuudha kan dhufne. Egaa qophii keenya irratti namoonni hanga ammaa badhaasa marsaa jaffaa abbaa guyyaa 10 bahu jechuudha. Guyyaa 10 baha badhaasni kun haala duraan ji'aan baasnu dhiisneeti. Kan guyyaa 10 baasnu marsaa jaffaan qarshii Itoophiyaa birrii 5,000 nama badhaasa jechuudha. Nama carraan qaqqabeef hanga ammaatti namoonni galmaan akkuma asitti argaa jirtan nama 97,549 nama 97,549 galma jechuudha. Kabajamtoota kunneen namoota galmaaniidha jechuudha. Namoonni isin argitan kun lakkoofsi isin argitan kun namoota galmaaniidha jechuudha. Kunoo namoonni biyya adda addaa teessanii galmooftan maqaan keessan asitti dhufa. Lakkoofsi bilbilaa keessan kunooti, biyyi keessan kunooti akkanatti nu bira dhufa jechuudha. Nuti akkanatti beekna jechuudha. Lakkoofsi keessan immoo kunooti jechuudha. Fakkeenyaaf asitti Fatiyaa kan jettu tun lakkoofsi ishee kunoo kana ta'e jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa ishee kunooti, biyyi isheen jirtu Saawudiidha. Haala kanaan addaan baafnee beekna jechuudha nu kabajamtoota. Kanaafuu lakkoofsa tokkorraa ka'ee hanga lakkoofsa xumuraatitti jechuudha. Namoota galmaaniif namoota kana appilikeeshinii badhaasicha ittiin baasnutti ni galchina. Lakkoofsa kana hundumaa as keessa ni galchina. San booda badhaasicha ni baasna jechuudha. Wajjin kan laallu ta'a. Okay. Namni xumurarra jiru lakkoofsa meeqa? Kan xumurarra jiru 97,549 jechuudha. Nama kanatu xumurarra jira jechuudha. Okay. 97,549 amma kallattiidhaan karaa badhaasicha baasuttiin darba. Okay, badhaasicha baasuudhaaf appilikeeshinii Prisma jedhamtu tana fayyadamnee appilikeeshinii Pretty Random jedhamtu tana fayyadamneeti kan baasnu jechuudha. Pretty Random kan jettu fayyadamneeti ishee keessa lakkoofsa kana ni galchina jechuudha. Amma akkuma argitan asirratti lakkoofsa tokkotu jira. Asitti immoo maximum lakkoofsa dhumaa jechuudha. Lakkoofsi dhumaa 97,549 jechuudha. Egaa kunoo galchinee jira 97,549 tokkorraa hanga xumuraatitti lakkoofsi jiru hundumtuu galee jira. Amma badhaasicha baasuudhaaf randomaayiz kan jettu tana tuquudha. Lakkoofsi asirratti dhaabbatu naanna'ee dhaabbata. Namoota hanga ammaa waan kana hin arginiif lakkoofsi irratti dhaabbate abbaa carraa ta'a jechuudha. Lakkoofsa tokkorraa hanga 97,549 keessaa nama tokkoof baasa jechuudha. Lakkoofsa kana keessaa nama tokkoof baasa sun abbaa badhaasa marsaa kanaa kan qarshii 5,000 argatudha jechuudha. Egaa hunduma keessaniifuu carraa gaarii isiniif hawwina. Qophii kanarratti tamsaasa kallattii gochuu hin dandeenye sababa istiidiyoodhaan ala hojiidhaaf bakka biroo socho'aa jiruuf jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenya. Egaa amma randomaayiz godheetiin badhaasicha baasa. Na waliin ta'a. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Abbaan carraa badhaasa marsaa kanaa nama lakkoofsisaa 17,156 jiru ta'eera. 17,156 jiru ta'ee jira. Okay. Ishi abbaan carraa isa kana jechuudha. Namni kun eenyu akka ta'e immoo wajjumaan haa laallu. Kunoo asirra ni galla. I think screenshot godheetiin jira. Dhiifama. 17,156. Okay. Amma screen irratti ni argina jechuudha nama kana. 17,156 kan jedhu kun asitti ni barreessina. Dhiifama. Jennee 17,156 akkuma argitan jechuudha. Een kun lakkoofsa tartiiba kanarra jirudha. Tartiiba kanarra warra jirantu jedhama. Ishi enter. Namni kun isa kana jechuudha. Sumayyaa Abdulqaadir dubartiidha. Sumayyaa Abdulqaadir nama lakkoofsa bilbilaa ishee kunooti. Namni lakkoofsa bilbilaa kan argaa jirtan bilbilaa fi Sumayyaa Abdulqaadir oomaan jiraatti.
Omaan nama jiraatuuf ba'e jechuudha. Abbaan carraa badhaasa kanaa abbaan qarshii 5,000 argate jechuudha. Sumayyaa Abdulqaadir Dubaree jedhamtuudha. Omaanii kan jiraattudha. Egaa lakkoofsa bilbilaa isiniif maxxansa. Lakkoofsa bilbilaa isiniif maxxansuun naaf bilbiltanii badhaasa kana fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Sumayyaa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa lakkoofsa herregaa maatii keetiitiin fudhachuu ni dandeessa jechuudha. Sababni isaa mallaqa kana gara biyya biroo erguu waan hin dandeenyeef jechuudha. Egaa badhaasni marsaa 7ffaatis guyyaa 10 booda ni baha jechuudha. Kanaafuu nu waliin tura. Qophii kana kaniin isiniif dhiyeesse dhimmoota hedduu osoo hin qabu baay'ee kabajaa keessaniif jechuudha. Haalaan biizii ta'ee osoo hin jirudha jechuudha. Kabajamtoota haala armaan dura barataniin yoon isiniif hin dhiyeessin dhiifaman isin gaafadha. Haa ta'u malee hundumaafuu isin biraan ga'uudhaaf yaaliin jira. Fuuldurattis jechuudha haala kanaan isiniif dhiyeessa. Sababni isaa baay'ee salphaadha. Amanuudhaaf illee homaa isin rakkisu jechuudha. Maqaan Sumayyaa Abdulqaadir jedhamti. Namoonni beektanis bilbila kun warri Oomaan jirtan bilbiluu ni dandeessu. Lakkoofsi ishee 96 89 48 61 dhiifama. Lakkoofsi ishee kunooti. Lakkoofsa kanaan bilbilaa fi please 96 89 48 61 399 Oomaan warri Oomaan jirtan kuno lakkoofsi ishee isa kana kuno isa kanaan bilbilaa fi galatoomaa turtii keessaniif. Kana boodas haaluma kanaan galmaa abbaa carraa ni taatu jedheetiin yaa'u namni tokko abbaa carraa ni ta'a beekamaadha. Namni sun isin ta'a jedheetiin abdadha. Galatooma. Bye bye.